Abbafaadha bilbili baay'ee matureera. Kam ta'an isaanis waan hin beekne qabumeesti. Sagaleen isaanii dhaga'ama. የኮቪድ ጽኑ ህሙማን ቁጥር እየጨመረ ነው። መዘናጋት ብዙዎችን አሳጥቶናል። ጥንቃቄ ዛሬን ያሻግራልና እባክዎን ማስኮትን ያድርጉ፣ ህይወትን ያስፉ። Neetworkiitu isaan rakkisa ta'a. Deebiseen isaanii bilbilaa. Neetworkiin biyya mobaayilii nama rakkisa sila. Hello. Hello, Abba. Oh, sono jisna di dere baari fu ka jisna nanu battu. Oh, ani ko bilbilli waame cubeenaan hin kaane laatechaa mashakkaawwan immoo deebisee bilbile. Isin yaadema Abba akkamisin? Naga kona gaatenya galgalo maqas oofne moo bultu nanu bilbil ta'a. No. Ola kana gala gadina buma. Jira Abba akkamisin maani qa'een hundumtu nagaadhamti? Keen nagaadan kala ko nagaanis maal jira jetteeti. Maaltu moo maal ta'e Abba? Maan tala ko. Keenya galgala ganamni jimin maani erga kuno rabbi ijoollee ko lamaan irraa fudhate situ na haase. Ani tisoo guyyumaan si gaafanna rabbitti sin boonya kuno utoorma dhala kee hin argiin gaa'ela kee hin argiin siyaasana sarara booraan argatoon jedhamu yan tala ko. Maali Abba inni wanti hundumtu yeroo masaatti numa ta'am yeroo waaqayyoo gaafatee wanti hundumtu hin taasinis kana ganamaa galgalatti yaaddanii ofitti dhiphistan ta'e baay'ee magaariidha dhugaa. Ammas nagaama keessan ta'uun isin ni bilbil isin kana maaf yeroo hundumaa mataatti hin cabdu maaf hin dhiistanii. Eegaan hundumtuu kun hawwayyoo mallee jedhamarratti ta'a. Raagoon kun hunduma ofirratti makuma mana finiitiif jedhaadhaadha duunee godhu duunee hin deemnu. Ijoolleen hiriyaa keetii kaan lama kaan sadi godhatanii situ iyyuu naa fi ammayyuu waan rabbi godhummoo hin beeku. Nuti ammoo kunoo madaa qabnaan tala koo rabbumaa jedhi tole nuu jedhi. Maali Abba naagala koo wanti isin jechuu barbaadu inuma naagala garuu immoo akkasiin haasoftu wanti hundumtu salphaa miti akka qusaatti wanti ta'u hin jiru. Anis yaaduu dhiiseef miti. Jaalannee miti madaa qabnaan tala koo. Isaan sana sarara gaa'ela keessan buru gaa'ela keessan otoo hin jedhu otuma itti mukarra rabbi akka tasaan irraa fudhate. Mee kanuma tole nuu jedhe ati tole naa jettee honga nama boruu du'e. Jannata rabbii waan agaru natti fakkaate akka lafoo. Maal ta'a Abbaa dhiistanii amma nagaama ta'uu keessan fayyaa keessan sagalee keessan dhaga'uufan bilbile isin yeroo hundumaa gaafa isin bilbilu kana bilbiltanii ittiin mataa na cabsitan maaliif nagaama ta'uu keessan duwwaamaaf natti himtan maal ta'a wanta hundumaa immoo yeroo waaqayyoodhaaf dhiisne. Isaan sunis yeroo rabbii otoo jedhanii anoo waan kana sodaadheeraan tala otoo dinaa jedhanii rabbii adaraa waaqa kiyyaa. Maaloo Abbaan hin dhiphisinaa kaa dhugaan amma nagaama ta'uu keessan duwwaan barbaada wanti hundumtuu inuma eegnaa wanti hundumtuu eeggitiidhaan yeroo waaqayyoo keessatti wanti hundumtuu isaan mata namni waaqayyoon eeggatu moo waan feetees immoo jiramti harka waaqayyoo irra jiru wanti waanuma tokko hin taane waanuma gaarii nu taa'e yaaduun gaariidha isa boorii gaarii yaaduun gaariidha Abbaa. Amma waaqayyo gaafa yeroo isaa ta'etti inuma godha. Ani nagaama isin gaafa dhedhe isin nagaa ta'uu keessan duwwaanatti maa. Maaltaa isin kanaan amma isin bilbiluu dhugaa yaaddoo jalqabeeraan yeroo hundumaa kana mataatti na cabsitu waan ta'eef. Dhala koo gaangura akkuma carraa akkas godhe gaa annamaa kun ijoollee hiriyaa keetii kaan ijoollee hammatanii ijoolleen isaanii mana barumsaa dhaquuf qophaa'aa jirtu walumaan isaan laalu garaa keenya muraafamaa gaa rabbumaa jedhiitiitti nuu yaadu. Haa ta'u Abbaa guyyaa gaarii qabaadha dhugaa. Haa ta'u fayyaa ta'e gaa haati teellachi jabboota gadiyaasuuf baate yeroo biraasii bilbilaan tala koo fayyaa naa ta'e waan dhiqoosifaa naa ta'u. Haa ta'u guyyaa gaarii qabaadha nagaatti naa himimmaatti. Ishii nan himaa. Nagaa. Ani waaqa gooftaan baay'ee nama isaan ganamaa gargaara. Maali callisanii kaanii nama barbaadan teeru nuyi. Baay'ate ammoo dhugaa baay'ate. Hello. Akkam nagaa maanni nagaan turte akkaman. Jira galata isaa jira waaqayyo Gaarii maal taate?
Nagalli miti maatiitti bilbileetan baay'ee ma'aareera beektaa dhugaa baay'ee na aarsani. Nan baay'ate ammoo dhugaa ganama galgala. Maatiin illee nagara waaqayyo fagalatu mata duree masaan isaaniitiin mataa na cabsan tokkotti dhugaa baay'ate ammoo jiran de akkami nagaadhaallee otoon gaafadheetuun fixina baanii bakka bakka barreeffate waan eegunatti fakkaata dhugaan sin jedha. Maal godhisiise maaltu fi amma? Haalli heerumidha kaayii mata durichi akkasuma wal fakkaataadha mata dureen jijjiirama miti akkaataa isaan itti haasa'an jijjiirama dhugaa baay'ee bareeda baay'ee dhugaan baay'ate. Kanatti nagaa keedha. Ani nagaa koodha mana jirtaa? Iyyee mana jira kottu bakka rakkoon qabu dhufee. Yaa dhufee malli sitti haasa'a maatiitti bilbilinaan kun mataa ittiin cabuudha. Kottu rakkoon qabu mana jira. Haa ta'u bakka samma jistanii nan dhufa. Okay, shaaratti. Okay. Ani Sarah argeesin beeku garuu maal taate waan malee fiyu. Yaa maatiitti bilbileetan abbaatti ganamanii sagalee isaanii dhagaa'ee dheetan isaan biraa gana. Innaa isaaniin bilbile bakka mata dureen tokko ni yeroo hundumaa kan isaan mataan cabsan. Yoo na heerum taanaan jedhu. Ani yeroo waaqayyoon eegaan jira. Isaan kan hubachuu dadhabani waaqayyoon jira miti cidhaqee argina. Kan gaaffiin isaanii ganama galgal amma isaanii bilbiluyyaan yaaddeera. Isaan matti bilbiluun jechuudha. Sagaleen isaanii dhaga'uun anaaf yaadduun jira. Baay'ee naaf sanarramma baseeraan itti naaf of naabbataa baay'ee naaf dhugaan siin jedha. Waan itti beekuutti qabdu maal akka ta'e isaanitti murteessinatti murteessuu hin dandeessu isaanitti. Isaanis dhala isaanii arguutii barbaadu. Akaakaatti arguutii barbaadu. Gammachuu dhalli gammachuu isaaniidha. Ollaa isaanii gaafa laalanii, hiriyaa isaanii gaafa laalanii, dhaqanii kan namaa nyaatanii gaafa galanii kan isaanii kan koo kan gahuutti dhaga'ama. Murteessin isaanitti murteessin amma kana. Isaanitti murteessee miti garuu hin baay'ate jiramti amma gaa'ela taatee jirtutti ilaa wanti nuti yeroo qabu maatii si argatanii sidhaan. Anatti bilbilanii. Maaliif si argatu? Gansaanii natti baay'ateera dhugaan siin jedha. Amma baay'ee beektaa dhugaa mukaaf baalatu waa'ee kanaa soo jalqabanii. Ilaa akka kanatti yaadinatu waan itti beekutti qabu dhugaa tokko jira. An gaafa sin jedhu sitti sin murteessu atitti sin murteessu. Yaadii waaqayyoo jira. Yaadii namaa jira. Maatiin immoo dhala isaanii arguuti barbaadu. Umurii isaaniis immoo deemaa jira. Darbee maal jedhe beektaa wangeelii gaafa dubbatu Yaaqoob 1:2 namni akka namni obsaan danda'e agammadeedha. Gaafa ilaalimee abboota keenya darbanii saba isaanii ilaalimee ungumuun isaanii waaqayyoon eeggachuu dadhabuun isaanii waan baay'ee isaanitti fide qatii baay'ee isaan kaffalchiise. Kunis immoo cacha maatii ilaalee dheemna miti. Aadaa waaqayyoo dhaggeeffatuuti qabna. Akka waaqayyoon nuun jedhe sana dhaga'uuti obsa qabaachuuti qabna. Obsa qabaachuun illee gaariidha garuu nuti waaqayyoon eegumsa akkuma jirtu ta'eetu.
baay'ee na dhugaan sin garanna amma kun baay'ee beekta. Isheen illee wajjin jiraatu jiramti biyyeetiin ko. Kan isheen maal jeensitiin asuma oduun barsiifatee dhugaan sin jedha naageera amma. Ila. Gaafa bakka kee of kaayee gaafa ilaalu dhuguma wanti baay'ee ulfaata baay'ee cima. Yeroo fakkii tokko si dhaggeeffadhu. Roomee gara barii sa'a 11 utuu gadi baatee ilaaltee baay'ee dukkana. Dukkan isaa baay'ee sitti hin danda'u. Maal akka ta'e beektaa bari'uuf jedha. Gara bariitti deemaa jira. Gaafa qaquun keenya nutti dhiyaatu, gaafa eebbi keenya nutti dhiyaatu, waan baay'atu nutti baay'ata, araansi nutti baay'ata, gaaffi nutti baay'ata, cachi nutti baay'ata. Nun garuu sana keessatti dandeenyee obsaan tarkaanfachuuti qabna. Jecha waaqayyo nuun jedhee kakuu waaqayyo nuuf gale sana eeggachuuti qabna. Kanaaf amma kana abdii kutatti amma maatii taatutti wanta si geessisu miti. Tolee yeroo waaqayyoon eeggadha. Waaqayyoon dhaggeeffachaa jaanis yaaduu miti. Yaaduu dhiisee miti jetta malee amma sammuu fudhabduutti immoo wanti nuti yeroo qabedha wangeelli. Yeroo keenyatti immoo ta'uu hin danda'u. Wanti gadi baanee utaammatee gaarii. Wangeelli maal jedhe beektaa? Guyyaan tokko fuula waaqayyoo duratti akka guyyaa qoma tokkottidha. Kunni tokko fuula waaqayyoo duratti akka guyyaa tokkottidha. Waaqayyo waggoota dabarsite sana waaqayyo sikkisa cina qobsa waaqayyo. Wanti nuti yeroo qaba yeroo waaqayyootti immoo wanti nuti hin ta'a. Kanaaf amma kana maatiitti gadditee waan amma kana hojjettu miti. Gabatanii namni tokko naa wayyaa bitti argama sittaasii boqottee taslimaa beekaani amma tokko akka sosoraachuu wayi. Haalli bira baay'ee mataan cabsanii. Akkas ta'uutiin qabdu. Amma beeleera. Argi barii waayuu nyaata. Ani immoo qabeettan tiiga. Si qopheessee Maannaa qopheessite jiru. utuma gisee irraa qaba na dibattee isa qophaa'e jechuudha. Utuma deemaa argaman. Argi eeggachuu dhaabbatiin qabu. Baay'ee bareedoo. Harka keetan dhiqatiin maali? Eetta rifatta. Maannaa beeleera jedhamte uummanni ilaalee deemaa nyaadhu. Ishee kanatti si dabbiseera. Isiin kan itti jedhame. Maal meettoo? Maal si barjaa moo amichiko? Si dhaggeeffataa jira. Lagi garuu maal akka ta'e ta'u fuulli keenya sila akka bookkaaduu kan argamu shaayee mindi akka Naawwee sidaan argaa bareedinii eddeeta baay'ee. maal dhima gammachiisu fedhee akkuma kana. Gabatee dhugaan sin jedha. Lagi alamaas ni sin jedhe beektee? Maalti sin eddaa fudhadhu kaayii? Namni raafa dammaa qalbiidhaan hin jiru. Waan hin jirtu akka jedhamte. Bareeda seegamteetti wanti ittiin. Baay'ee sitti teetti. Deem kan manni hadhama. Ati of danda'e maal taate? Keessummeessi anta keessummaa jedhame har'aaf hiriirmaa gobe. Waan akkas jedhamu siini akkana siin maal inni burqaa wajjin gaafa hudduu kadeentu akka sin bareeddan. Simboomtii keessan kusitti hin Nyaata nyaata kun nyaata dhimma natti buufatta. Inni maa Gaafa mana taasoo waan mana gaddisiisu mana bilbilee taasa. Bakka waan biraan qabu. Akkuma kana jedhee jalqabee jedhan jaartiin. Sheen kun xixinnaatti fakkaata. Ati shee kana argattee naan immoo akka bishaan irra dabuluu qaccee immoo yaaddu bar. Yoo itti dabalee malee dhanabu. Taa'an jiru. Nyaata kee baay'ee mi'aadhu gaseeru mana itti bita. Shukkaara waan barbaadu kanaaf akkas duwwaa sibbisa. Nyaata kee jettee? Baay'ee mi'a. Siini maali geeddartee waa'ee buqqaa siin jenna. Akkamitti agarsiisa? Sitti miidhamu qophaan irra deebi'alee bakka waan biraan jiru naa bilbilaa namaan kaasaa fi waanuma inni na gaddisiisu bilbila fuudhee taasaa. Maarachi maraan tokko jettee kun lama jettaa. Maal bira gattuma sana keessatti dhufa wanti hundumtuu. Yoo fedha waan ta'eef maal akka ta'e beektaa gidduu kana waan haaraa beekuu dandeessa. Dagaa akkami waan san garuun ifa baasee ifa godhatee. Egaa ila bakka waan jiramti yeroo gabaabaa naa kenna yeroo gabaabaa booda waan haaraa dhageessa. Masaatti tasgabbaa'eeti eegee bakka. Ana ka surprise wayiidha moo akkamidha garuu? Gaafa yeroo isaa ga'u gaafa yeroo waaqayyoo ta'u numa dhageessa. Waan dhageessu numa jiraata bakka. Yoo waaqayyoon nu waagaan nagaa. Abdii maan guduunfaa
Rafi konde bita Siye bukonabu Yo turtes narufta Sirra shakkin qabu Akkam oolte? Maaliif hojiin hin jiru moo? Anda dhabe ofii fuudhee dhufe. Eenyutu si fide kaa? Burqaan na buuse deebiite. Burqaa si fide. Abbaa mana burqaa kan nama nu burqaasisanii ilaalla. Burqaa jechuutti burqaasisanii ilaalla. Oh, isa yeroo darbe haasofne kaa? Waa'ee burqaa kanaa numa haasofna. Akkasumatu na buusee. Har'a ofii fuudheen dhufee isatu na buusee deebi'ee deeme. Kanaafuu faayinaaliin milkoofte kaa bakka burqaa kanaan. Jiruun faayinaalii. Waan dumiin faayinaalii yettisi. Yeroo hunda na burqaasan hin gaddi. Maasi malee? Maanyi gungumaa hirtaa. Gungumne. Waan tokko asirratti bita barreessa ture. Isa haasa'an jira. Maarraan si biraan jira. Misa galee galkaastee naa soortu. Mani dulloo inni jaarraan umuriin deeme jenna gardobaatti hin deebisnu yookaan baatanii heerumtu. Maal ta'e xiqqaa ogeedha. Akka jennu Maaf qophaa. burqaa kana numa haasofta. Bakka barana Maanyi bara. bala abdami tokko goonee nyaanna ka. Maal jechuudha? Maal jechuun maal burqaan kun maali keessatti qasi fidu takka hojii si fida takka maali si fida. Jira miti. Yaadi kee naa galeera. Anaaf yaadde akka taasisaa jirtu beeka garuu maal akka ticha barbaadee naa galaan jiru. Kan seen jedhaa jiru burqaan kun faayinaalii milkoofte jechuun dhaabbattee hafuurra hattee ni heeruudha. Maal jechuudha dhaabbattee hafuurra jechuun ani nama nabe moo nama itti heerumu nama sin jedhee? Maa hojjetee mana keessaa kan moo hojii mana keesseettu? Maali gaafa yeroon isaa ta'u wanti dumtuun ta'a maaltu si dhibeessidha maali? Waa'een kun si dhibaa mana maaliin dhaabbattee haftaan? Ankaruma hanga dubbii tokko isii mana keessatti nama dhaabbattee hafuurranis. Maal waan san namatti heerumta qabdan ila deemuu dandeessa. Ani karaa kee irra hin dhaabbanne. Si galee ani yeroo koo deegee gaafa waaqayyo waan hundumaa isaa naa milkeesse. Namni sirri gaafa jireenya kootti dhufu imanti hundumtuun mata. Kan kee immoo jira taanaan namatti heerumtu qabda taanaan itti heerumi. Maal waan san maanna eeguun ikko sin barbaachisu. Namatti heerumtu qabda taanaan maaliif anatti qabatta itti qabatan hangoodina naan. Yoo deemte deemuu dandeessa. Nama dhabetti fakkaata. Konkolaataa kana laal achi hamma achitti hiriirsuu hin danda'a. Anaa jettu dhaabbadhu akka muka. Rakkina hin qabu. Sumaaf si faamii kaa'u. Nyaafisamee afaan si goggosse. Maal waan gaarii haasawuu dandeessu. Ani safuu kooti. Carraan koodhuun asii kaasee achitti konkolaataa kan hiriirse aduma siin mana teettu nagaatti mabbisaan sii fida achitti gungume. Maal waaqayyo gooftaan mukaaf baala isaa tosii ana natti kee. Maaltu namni hundumtuu fuudhee heerumee maal waan saayee namni isa na dhiisee jireenya isaan jiraatu. Moon baay'ate dhugaa. Nama gama gaafa. Akkam jirtu? Akkuma? Fayyaa? Akkam? Suuraa? Jirta? Akkam? Akkuma jirtu? Fayyaa? Suuraa? Akkam? Tari? Ofiine? Attam hojiin? Hundumtuu gaariidha. Gaariidha? Baay'ee gaarii. Saadhiin gaddaatiif yeroo darbe haasofni sanaaf dhuftanii? Eeyyee waan hundumaa xumurreerra kara keenya. Amma wanti nu barbaannu waanuma waldaan nu jettu hordofnee gara taanutti deemuudha. Jireenya dhaabbachuu barbaanna gaa'ela keenya asii baanetti fufuu barbaanna. Kanaaf waan waldaan nu jettu dhaga'uudhuma. Baay'ee gaarii baay'ee gaarii. Soonaan yeroo darbe waliin haasofnee turre waan kana
atillee akka maatiin kee waan kanatti si dhiibaa jiranii akkasumas hiriyootik illee waan akkasii irratti akkasii dhiibaa jiran natti dubbattee turte. Agartee wantatis beekuu qabdu wanta lamman keessan beekuu qabdanii gaa'ela jechuun wanta salphaa miti. Gaa'ela jechuun waan amma miira irratti hundaa'ee dhaabbamu miti. Yeroo hundumaa amma gara gooftaa deemnutti amma gara gooftaa deemtanitti waan walii wajjin jiraatanidha waan ta'eef isa kana sirriitti itti yaaddaniitu ati sirriitti itti yaaddeetta. Sirriitti itti yaadneerra lachuu keenya sirriirratti walii galleerra wal jaallannas dhiibbaa namaatiin miti kan kana keessa galaa jiru. Baay'ee gaarii agartee wanti kun kakuu bara baraati kan isin fudhachuuf deemtan. Kakuu bara baraa gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni itti waldaa kiristiyaanaa wajjin galee kakuu isa bara baraati waan ta'eef inni isin itti deemaa jirtan kun isa har'a ijaaramee bor diigamu miti. Kanaaf eega isin waan kanatti qophee taatanii anis gara jaarsoliitti dabarsanii wanta waldaan kiristiyaanaa irratti dubbattee irratti mari'atteettuun isin beeksisa. Isin qopheedha taanaan baay'ee gaariidha. Gara fuulduraatti deemuu dandeenya. Guyyaa cidha keessanii nu beeksisuu dandeessu. Namtoo egaa paaster kadhannaadhaanis immoo. Baay'ee gaarii isinii kadhannaa dhugaa isinii kadhachaa jira. Barumsa tokko tokkos isinii kan kenna gara fuulduraatti. Waluma bira jirra. Isinis iltoota waldaa keenyaati waan ta'eef waluma bira jirra isinan barsiisaa gara fuulduraattis waluma wajjin deemnaa jabaadhaa. Waaqayyoon kan isiniif kadhadhaa. Waaqayyoon isiniif kadhadheen isa booddee lafa gara hojii keessanii deemtu isinis waaqayyoon walii wajjin kadhannaa. Mogolee of buusee abdii maan guduunfaa humnundaa jijjiiruu si biraan adoofaa si eeguu koolabuu yoo turtes naa dhuuftaa sirraa shakkiin qabu. Gaaffii koon deebiita si eeguu koon naabu yoo turtes naa dhufta sirraa shakkiin qabu gaaffii koon deebiita si eeguu koon naabu yoo turtes naa dhufta sirraa shakkiin qabu gaaffii koon deebiita. Not